Jirra jirtanii fayyaa keessanii akkam jirtanii nagaadha galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jecha. Egaa yaa xiqqoo taatu waanuma gaafii keessanii wal qabatee waan tokko isinii fideen jira jechuudha. Dhiifama naa godhaa. Samoona kana isiniin jecha asumarraan immoo gaafii isin na gaafattaniif deebii warroota namoonni tokko keessan gaafii na gaafatu akkasumas namoota baay'eetti gaafii ta'inna laata jedhee waan yaadeef jechuudha isiniif fidee dhufe. Egaa obboleettii kiyya tokkotu ganaan hoggaa har'aa ta'a mana kiyya saaloonii fi mana fincaanii sirreeffadhee akkasumas immoo mana hirriba kootii sirreeffadhee kuwa yaa taa'utii galee maallaqa kiyya qabadhee maal hojjechuun danda'a kan jedhu yaanni ishii jechuudha. Egaa maal hojjechuun danda'a biyya kiyyatti galee maallaqa qabadhee maaltu naawwaat ta'a hojii ko akkamii yoon hojjedhen bu'aa qabeessa ta'a jetteet jechuudha kan gaafii na gaafatte. Egaa hundi keessanuu gaafii kanaan fakkeenyaaf ani 500 qabaa akkamitti maal naa hojjetti akkasumas immoo 100 qaba maalidhaan hojjedha kan jettanii yeroo baay'ee gaafii naaf dhiyeessitu jechuudha. Anis immoo gaafii keessan irratti hundaa'ee waan tokko waanan argurraa deebii isinii qabadhee dhufeen jira jechuudha. Innis maal seetanii irra caala immoo osuma abbaan galee of laalee gaariidha maallaqa warqaa qabaatan tariitii an akkana yoon jedhe gaafa galtassaa waan san bakka sanitti argachuu dhabuu dandeessu. Kanaaf immoo osoo ofii keessanii maallaqa san galtanii silaayyuu mana xumuradheen jira iddoo jireenyaa nan qabaa iddoo jireenyaa kiyyatti maal hojjechuu na barbaachisa jettanii ofumaa keessanii akkasitti hojjettanii gaariidha. Garuu immoo nuufimii waan argiteerraa erga jettanii ani maallaqa xiqqoo fakkeenyaaf haga 500 yoo harkaa qabaattanii horii bitachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf oddoon keessanii horii bittanii horii aannanii jechuudha. Yoo lamas dadhabe tokko bituu hin dadhabu jechuudha. Maallaqichi isa sani horii aannanii san bittanii aannan kireessuu akkasumas immoo lukkuu horsiisuu akkasumas immoo waa baay'ee jira jechuudha. Namoonni keenya hojii tuffatu malee hojii baay'ee jira. Fakkeenyaaf hoolotumaayyuu bitanii hoolaa xixiqqoo bitanii jechuudha. Nyaachisanii gaafa gaddeebisanii gurguran tirfii qaba jechuudha. Hojii akkasii sunis hin jira. Hojii baay'ee namni bu'aa hin beekne garuu immoo namoonni hedduun namoonni bu'aa isaa beekan ittiin jiraachaa jireenya ofii fooyyeffachaa ittiin jiran jechuudha. Keessattuu hoolaan baay'ee nama akka fayyaddu namoota ollaa kootti hojjetan irraa hin arge jechuudha. Hoolota korbeelii jechuudha. Xixiqqoo kana bitanii hin teechisuu nyaachisuu sana booda gaddeebisanii gurguru jechuudha. Hoolonni immoo nama dhibdu hin dheeddisi jechuudha. Bakka funaana qabu geessanii yeroo boqonnaa ofii bira dhaabbatanii akkasumas immoo nyaata sagamuu namaaf fixu jechuudha. Akkasumas horiin aannanii akka tirfii qabu jechuudha. Keessattuu horiin aannanii baay'ee gaarii akka ta'e isa hubadheen jira jechuudha. Ani agarraa itti hojii eegaluus baadhu fakkeenyaaf hojii akkas horii horsiisuu wantoota akkanaa kanarratti illee hoon bobba'ullee baadhe garuu immoo waan nama awwaaxxa'u naagalee jira jechuudha. Kana fakkaata. Akkasumas immoo jechuudha lukkoolee haadhoo bituurra xixiqqoo san bitanii haadhoon maaliif guyyaa kaan hin buusa guyyaa kaan hin buusu jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani akkas jechuudha. Lukkooleen koo guyyaa har'a yoo buusan boruun buusanii yookaan immoo guyyaa 2 walirra oolchuu danda'u jechuudha. Kanarra immoo lukkoolee xixiqqoo sana bitanii ishee xiqqoo guddasisan ishii san bitanii yoo teechisan ishiinis baay'ee tirfii qabdi jechuudha. Kunis tirfii qaba. Akkasuma horii gaafaa nyaachisanii gurguruunis
tirfii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf horii huqqataa tokko gaafa bitanii gurguran horii suni gaafa bitteetu teechistu horii san jechuudha tirfii hedduu irraa argachuu dandeessa. Nyaata bittee fi yeruma tokko nyaata isaa bittee fi isas bittee mana keetitti gaafa galtee gaafa inni jijjiirama argisiisu akkuma beektanii horiinis yaala qabaa, yaala kennitanii fi kiniiniiwwan garaagaraa kennanii fi akkasumatti nyaata qabaannan horii sunis baay'ee tirfii qaba jechuudha. Hojii akkasiisan warroonni hojjechuu hin dandeenya warri jettan. Akkasumas immoo mana rifeensaa banadhuu mana rifeensaa naawwaxxaa'ee jettanii gaafii gaafattan jechuudha. Egaa isa sanii muuxannoo isaati hin qabu baay'ee, garuu muuxannoo isaatis qabaachuu baadhu meeshaa isaa bittanii waa hedduu nama barbaachisaa, mana kiraa nama barbaachisaa, maabiraatii kaffaluu nama barbaachisaa ibsaa jechuudha. Kana dandeessanii too hojjettanii bu'aa argamsiisuu waan danda'amu natti fakkaatu jechuudha. Kanaaf wanni tirfii qabu horiidha jechuudha. Horiidha. Akkasumas immoo yoo dandahamaa ta'e lafni lafa fakkeenyaaf maallaqni keenya maalirra nuuf haa taa'u jettanii yaadan lafa bittanii teechistanii booddeerra immoo gaafa lafti sun xinnoo ishii gatii gahaan naannoo sanitti kan gurguramu eegalu ta'e haala saniin gurgurachuu ni danda'ama siniin jechaa. Kana fakkaata siniin jedha. Oroon immoo mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like, commentii gochuudhaan gaafii barbaadan gaafadha. Waan barumsa qabu isinirraa barbaannaa warri jettanii waan barumsa qabu na barreessaa. Waan ofii keessanii barbaadan gaafii barbaadan na gaafattanii deebii argachuu hin dandeessu jechuudha. Ani tokko gaafii keessan bira guyyaa takka darbee hin beeku. Gaafii keessan tokko lama sadiin isiniin deebisaa jira. Kanaafuu ammas gaafii na gaafadhaa isiniin jechuun barbaada.